oduu gammachiisaa baga gammaddan dhaabbanni kaleessa liinkii isin maxxanse Oktoobar 8 yookaan waxabajjii 8 hojii addaan dhaabee walgahiidhaaf jedhanii dursanii himanii turani. Walgahii Itoophiyaa seenuuf yookaan immoo dhaabbata keenya update gochuuf jedhanii waxabajjii 8 yookaan Oktoobar 8tti hojii dhaabne jirra. Guyyaan ayyaana keenyaa roobiidha. Bor maallaqa baafachuu hin dandeessanu jedhanii dhaabbanni beeksisanii turani. Namni agartan namni argirre immoo garii keessaa nagaafachaa turtan. Dhaabbatichi akkuma beeksisa baasaniin hojii sana addaan dhaabanii turani. Har'a waxabajjii 10 yookaan immoo Oktoobar 10tti hojii eegalla jedhanii har'a gaafa 9 beeksisa godhaa turanii update godhanii aappii jira haaromsanii bifa jijjiiranii update godhanii dhufani. Liinkiin fontuun garuu update godhanii dhufanii liinkiin kan biraatiin seenama. Paaswordiin keessaniif lakkoofsi keessan isuma duraati. Linkii innammaa haroo akkam jirtan hordoftoota kiyyaa kanneen karaa YouTube channel Rio Shafiitiin na hordofaa jirtan wallahi erga jedhu waxabajjii 8 yookaan Oktoobar 8tti dhaabbata kana haaromsina jedhanii gadhiisanii dhaabbata kana haaromsina diqqawwaa takka hirrifatinaa dhaabbata keenyas maqaan balleessinaa hin badasin jedhina garuu guyyaa 10tti ni deebina jedhani yookaan Oktoobar 10 jechuudha waxabajjii 10 bor jechuudha. Jedhanii turanii baay'ee qalbiinis na cabaatu akka saawwan laalee tasa dhama'ee yaadaan ture. Kanneen karaa YouTube channel kiyyaan na hordoftan akkam jirtan nagaa jirtu fayyaa keessanii jireenyi keessan badhaadhaa. YouTube channel kiyya subscribe godhaa like illee godhaati viidiyoo kana jalqabaa. Viidiyoo kana nama hundatti share godhaa like subscribe godhaati nama hundatti share godhaa. Namoonni linkii akka haaraatiin seenuu qaban garuu hubachiisa asirratti liinkii akka haaraatiin seentu malee isin agarsiisa amma liinkii akka haaraatiin seentu malee paaswordii isaa garuu isuma duraati. Lakkoofsi isuma duraati. Akkaawuntiin keessan isuma duraati. Hojiin keessan isuma duraati. Walaakin ammoo liinkii akka haaraatiin seentanii dhaqxanii jalqabuu dandeessani. Dhaabbatichi BBH kan jedhu kan kaleessa hojii waxabajjii 8 yookaan Oktoobar 8 addaan kutee ture. Har'a beeksisa godhanii walgahii footoo kaasanii illee ergaa turan akkuma agartan kana har'a hojiitti deebi'anii jirani. Bor hojiitti deebi'u jechuudha. Namoonni hedduu keessaa nagaafachaa turtan baga gammanne baga gammaddan. Egaa liinkii kana ammoo eessan isiniif ka'a namoonni immoo dhaabbata kanatti galuudha jettan dursa viidiyoo dhaggeeffadhaa irraa hubadhaa waa irraa baraa akkamitti akka seentan baraa akkamitti namoonni hedduun maallaqa kaffalaa jiran garuu join godhaan jiran VIP seetu sana join godhaan jiran join gootanii jennaan accept isinii godhamaan jiru yookaan complete isinii ta'aan jiru. Kanaafuu warri 15,000 seentanis ta'ee warri isaa gadiin isaa olii seentanis garuu join godhaa. Ni beektan hedduun keessan join isii ta'e adda isin agarsiisame. Obboleewwan kiyyaa viidiyoo kana namoota hedduutti share godhaati namoota duraan fayyadamaa turan kan reef seenaan jechuudha. Liinkii isaa immoo Telegram channel kiyya sararratti jira. Description viidiyoo kana jalas jira. Bakka hedduutti ni facaasan jira. Comment jala yoo galtanis nagartanii comment achitti barreessuu barbaadan nu arrabsuu na faarsuu barbaadan illee na faarsan arrabsaa. Ni argattan jedhee yaada. Fakkeenyaaf dhaabbaticha kana liinkii isaa qabatanii seentu fakkeenyaaf anamma nan seena kana keessa liinkii qabatanii yoo dhuftanii fakkeenyaaf qoyaa liinkii qabadhee isin agarsiisa gabaabinumaani liinkii Telegram irraan qabadhee seenaan baay'ee gizee liinkii qabadhee seenee keessan seena amma paaswordii liinkii updateera haaromeera wanti kun akkuma tinaaf fidamiti an waan inni qabuuf login iseetu gama jedhee kana isii kana login gootanii seentanii sini gareeramti login gootanii seentanii amma asirratti namoonni hedduun tasan harkaa badeen erga isinii kaabade birrii illee kaffalinaa i'lam qabla alqawli jechuu jira jechaan dura beeki dhiifama isinii galeeramti hojiin dura beeki otuu hin hojjetin waan hojjechuu kaatu sana beeki kan jedhamu eeshi kanaafuu jechuudha namatu irratti dabaleen irratti kutee dhiifama namatu irratti dabaleen irratti kutee fakkeenyaa fi amma gaanan seenaa namni nama irratti dabalee haasa nama godha fakkeenyaaf nan seena la ilaha illallah namni keenya haasa nama godha gaahin dhiisuu dabalee bilbila akkaataa cufan kanuma kanuma keessa bartanii fakkeenyaa fi yeroo kana namni dabalee si haasa godhe urjii 21 urjii gootanii sana booda 8 5 7 gootanii masalaal gootanii ziggitti kuno namni arga bakka amma cufaadha na dabaluu danda'u amma sini galee namti amma na dabaluu danda'u
asumaanuu kun hojiidha. Kanaafuu egaa amma lakkoofsa kiyyaan asitti galchadha. Lakkoofsa kiyyaa seeraa yeroo hedduu dhiisee namni fuudhee na dabalee aazaa nama wal gochuun hin barbaachisu. Bicuuchi jedhee viidiyoo dhaggeeffachuudha malee. Fakkeenyaaf lakkoofsa kiyyaan itti guuta. Duwwaa sagal fakkeenyaaf lakkoofsa Itoophiyaatiin hin baladhee duwwaa sagal طيب password kiyyan guuttadha ammaan password fakkeenyaaf yoon isii password jedhu kana tuqee fakkeenyaaf bakka accept bakka ni google keessa dhokadha jiru yoo akkanatti ashaaraa kiyyan baradha kuno password kiyya galeera login bakka seeneen jira jechuudha. Agartee jirtu seeneen jira dhaabbatichatti seeneen jira akkuma argaa jirtan birrii 45 irraa qaba kuni ani birrii 45 irraa qaba dhaabbatichi kuni linkii isa isiniin maxxansuun seentanii obboleewwan kiyyaa erga hojii gadhiisanii subii bananii hin turre kana cufaa ture kanaafuu hojii illee nam tokko hojjetaan turre har'a maaliif daafaa ture gariin namaa akkuma jirtan borsubii eegalanii hojii jechuudha bors jechuun Oktoobar 10tti yookaan waxabajjii 10tti eegalan jechuudha obboleewwan kiyyaa. Baay'ee asirratti bakka VIP jettu kana argattan miti bakka VIP jettu kana namoonni hedduun jooyin godhaan jirtanu. Akkas gadhuxanii isii kana join fakkeenyaaf isii join jettu kana godhadhaa kaffaltii birrii keessanii yoo 10,000 kaffaltanis haguma fedhe yoo kaffaltanillee kunoo isii kana godhattanii yoo jettanii screenshot gootanii itti ergitanii ammos immoo gaafii inni biraan namni gaafachaa ture kunoo viidiyoo akkuma argaa jirtan kan hin borii hojjetadhu har'a hojiin dhaabateef malee viidiyoo 40 kennanii jiran viidiyoon 40 kun birrii 15 baay'isuu 40 walumaan laalla birrii 15 birrii 15 dhiifama 15 sibbaazzaa 40 600 bir baqan 600 bir jechuudha guyyaatti birrii 600 hojjetama jechuudha. Baay'ee eeshi erga kana jennee akkasitti viidiyoo kana akkatti ilaaltan beektanii isa kanallee asitti akka viidiyoo ittiin tinaa gootanudha. Kana yeroo jedhu kan jiran gaafataa jiran kana godhaan jirtanu fakkeenyaaf hoomii kana yeroo galtan namni maallaqa gashuu barbaadan kunoo bakka kana tuqtanii seentanii withdraw kana immoo maallaqa baafachuudhaaf qanii roobiiti akkuma argaa jirtan qanii roobiiti qanii fakkeenyaaf birrii 80 baafachuu dandeessan 160 birrii 800 fi birrii 2400 birrii 800 birrii 1600 fi birrii 80 birrii 160 birrii 240 fi 1800 fi 160 natti fakkaata yoon dogoggoruu baadhee kana baafachuu dandeessan guyyaatti jechuudha obboleewwan kiyya isinii galamiti asumarra laaltanii waa hundayyuu suutuma ilaaluu dandeessan asumarra laaltanii waa hundayyuu informationii isaa kunooti linkii qabatanii hintan kunoo immoo carraa asitti taphaa kanas taphachuu dandeessanii yeroo hedduu deebi'ee himee jira taphni kun amma fakkeenyaaf boriin eegala jechuudha boriin eegala haala kanaan appilikeeshiniin yookaan immoo dhaabbanni kun bifa haaraadhaan dhufee jira. Sini jechuu barbaadetanii obboleewwan kiyya wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. YouTube channel